Gaafa guyyaan isaa ga'ee wanti hin taane tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyo nu gargaaree guyyaa bareedaa kana nuuf kenne. Sargiin keenya haala argaa jirtan kanaan jalqabamee jira. Har'a miti tokko hidhee kan jalqabu garuu bororraa kaasee bor dabalatee qidaamee fi haga sanbataatti guyyaa sargii keenyaati jechuudha. Innaa guyyaa sadiitti galee har'a reefrottoo miicuun maaltu fidee maaltu hojjetame kana jidduutti yoo kan jettan ta'e haga xumuraatti viidiyoo kana waliin tura. Gabaabseenii xiqqoo ishee irraatii isiniif ibsuu yaala. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nuti jirra galata waaqa. Baga jiraattanii baga nagaa taatanii jecha osoo deemtanii yeroo jalqabaaf gara mana keenyaatti yoo dhuftan ta'e sabiskiraayib gochuudhaanii maatii keenyatti dabalamaa jechaati. Egaa sargii hojjetachuutti jirra jechuudha. Mana keenya keessatti mana dhuunfaa keenya keessatti sargii qopheessaa jirraati. Akkuma asirratti argitanii waa'ee rottoo asirratti argamu kanarratti deebi'uun duratti sargii akkamitti asitti hojjettu? Jalqabni isaa akkamii? Sargiin kun akkamiin ta'uu jalqabe? Akkamiin hojjetamuu jalqabe yoo jettanii yaa'u gaggabaabseetiin isiniin jedheera. Biizii waan hin ta'eefu yeroo darbes viidiyoo tokko irratti gaggabaabsee waan an haasa'edha. Har'as immoo irra deebiidhaanii jalqaba akkaataa walitti dhufeensa keenyaa karaa maatiitiin jechuudha. Erga nuti wal jaallannee wal filannee booda walii taana jennee gara maatii keenyaatti dabarsinee karaa aadaa Oromoo karaa duudhaa fi aadaa tokko keessan irratti maatiin keenyas immoo jaallatanii waan hundoomaa xumuranii waliif taatudhanii isaanis wal jaallatanii nunis immoo waliif nu kennanii karaa isaanii xumurreetu jirra jechuudha dura. Achiin booda anis immoo gara biyyaatti yeroon deebi'u yaa'u haalli jiru akka nuti yaadne hin taane kunis ta'uu dide jennee wanti nuti gungumnuu hin qabnu waaqayyo karaa baay'ee waan baay'ee keessatti waan nu gargaaree fi innaa xiqqoo ishee kan chaalenjii nu gochuu barbaadee fi gara mana keenyatti deebisnee sargii keenya akka nuti godhannu kan nu taasise. Min poointii godhadhee kanan dhufe egaa argan galee shan fixee gara jaaffaatti deemaan jira mitiire haga kana idduutti silaa fageenya irra jiraatii maatiin keenya Wallagga jiru nuti immoo Shawaa keessa jirra. Shiroon bakka nama hin geessine hin jiru. Gammeen dura hojiidhaan dhufee as tutturee as bubbuleera. Ani immoo egaa hireen koo as taatee jennaan dhufee asitti dabalame. Erga walitti dabalamnee jiruuf jireenya keenya jiraachuu mooqida makkii gochuu jalqabne maatiin millaashin waaman jechuudha. Maatiin karaa koo millaashin waaman jennaani millaashii sana deemuu hin dandeenye sababni isaa haala nageenyaani anaafis ta'e isaafis ta'e gaarii miti. Ergan dhufee biyya kana ga'ee waggaa dheeraa maatii irraa fagaadhe guyyaa tokko bichaa maazerii bakka ta'etti maazerii fi obboleessa tokko akkasumallee siistariidhaan arge kan kanarraa fi obbolaa koo warra kaanii wala firaa wala maalii wala eessumaa adaadhaa minaamin nama tokko hin argine jechuudha. Sababni isaa haala nageenya irraan kan wal qabate baay'ee waan ulfaateedhaaf gara biyyaa hin deemne jechuudha. Akkasumatti beeku malee maazerii immoo bakka ta'etti waamee gadi dirqamaadha koo arguun qaba waan ta'eefuu dubbisee maal jedhe achiin booda isheen immoo as deebitee millaashin waamtee jechuudha. Maatiin guutummaatti millaashin waamanii achiin booda mijachuu dide haalli nageenyaatti cimaa deeme anis innis immoo yoo deemne ta'uu dide jechuudha dubbichi. Guyyaa immoo eegganne hin beekamu tarii adeemsa keessaa hin tasgabbaatiin har'a boritoo jennu gara faasigaa kanaatti dhufne jechuudha. Achiin booda walumaa galteedhaan yaada keenyas ta'e yaada maatiis immoo ta'e isaan as dhufuu hin danda'an ergatee nuuf wayya waan ta'eef nuuf maannus maaliif achiin deemnu kanaafuu sargiin bakka isaan jiranitti ta'uu qabaa jedhanii yaadni maatiis nuu ka'e nutis immoo yaada sanaa okee jennee fudhannee irratti walii gallee jechuudha. Walii gallee booda immoo gaa sargii mana keessatti godhachuudhaa fi wanti nuti barbaannee fi maatiin keenya biyya fagoorraa dhufu as jechuun egaa baay'ee fagaata. Maatiidhaaf san baadiyyaarraatii dhufu maatiin keenya karaa isaas ta'e karaa koos ta'e maatii qotee bulaadhaa kaanis immoo kan magaalaarraa hojjettoonnis jiru hin jira mitiidha namni bakka garaagaraatii dhufa garuu fageenyarraa dhufu waan ta'eefu kanaafuu hoteela yoo kireessine achitti yoo sargii keenya godhanne haala gaariidhaan fataa zanaa jennee maallaqa keenya kaffallee wanti jiru akka ajajannetti nuuf qophaa'e sargii keenya haala gaariidhaan dabarfachuu yookaan xumurachuu ni dandeenya. Garuu immoo
as deebinee yeroo lama ta'anitti teenyee mari'annu maatiin keenya biyya keessaa dhufu haadholiin keenya dadhabuu hin qabanii nuuf jedhanii ijoollee isaaniitti gaa'ela ijoollee isaaniitti gammadanii fedhanii aara galfatanii dugda isaanii hirkifatanii cabsatanii boqotanii galuu qabu jennee karaa isaas innis abbaan qabu anis immoo abbaan qabachuudha haadhuma nu guddisa maaliif akka walitti nu fedhiisatu beeka yaa'u abbaan foonii namatti nafu abbaan lafarraa duruu hinuma namarraa deema keenya qofa miti garuu karaa koos karaa isaas abbaan hin jiru jechuudha haadhumaa fi obbolaatu jira isaan kana qabaachuu keenyatti immoo baay'ee waaqayyoon galateeffannaa baay'ee gammannaa kanaafuu hoteela kireessuun sun nutti hafu mana qabna waan ta'eefu haga manni keenya danda'ee irratti mana keenya mana dhuunfaa keenya keessatti sargii keenya godhachuu qabnaa jenneetu gara mana keenyaatti sargii deebisna jechuudha maaliif maatiin biyyarraa dhufan konkolaataatiin yoo dhufanii dugda koo garaa koo jilba koo haadholiin hin beektume hin dadhabu bakka kanaafuu isaanii cinquu isaanii dadhabsiisuu hin barbaannu hoteela gaafedhame immoo akka garaa namaan to'atuma akka maal ta'eyyuu nama boqochiisu nama cinqachuudha nuti immoo nurraa haa bahuudhaan miti kan nuti hojjetachuu barbaannu irra caalaa ofii keenyatu hin taane maatiin keenya bolonni keenya haadholiin keenya akka nutti gammadan wanti tokko itti baadee irraatee akka isaan qornitti hin jenne garaa guutuudhaan gaa'ela keenyatti gammadanii akka isaan nu eebbisan waaqaa gaditti isa kanadha waan ta'eef hawwiin lamaan keenya walumaa gala isaatti sargii keenya gara mana keenyaatti deebisne jechuudha manni nuti qabnu immoo haguma isin kanaan dura sooshaal miidiyaa irratti isinitti himaa ture argaa turtanii isuma kanaa jechuudha kunooti egaa asumarra jira achiin booda gara manaatti yeroo deebisnu hojiin hin ulfaata hojiin waan salphaa miti waanuma xiqqoo ayyaanuma xiqqoo kabajuun hin ulfaata mitiire asii immoo ollaaf duddaan lafaa ka'ullee dhamaa miti ollaan nama gargaara akkasuma iddiriin tokko tokkollee jira hawaasa wajjin jiraachuudhaan waan hawaasni itti jiru keessa seenuun itti galuun walii galuun tokkummaa uumuun dirqama ture sana keessas immoo galeen ture garuu nama wajjin otoo waliin bariin amala namaa eenyummaa namaa otoo bariin hojii na gargaara waan akkasiin qabaa hidhee hojjechiisuun natti ulfaata jechuudha namnis firiidamii ta'een hojjetu anillee akkasii maaliif bakka nama fuula haaraa faatu natti dhufa waan miiqatu irraa waan ta'eefu otoo isaan jaalladhu wallaa keenyatu kabajnu too maal jennu yaa gammeen nama faana baay'ee walii galaan jaalala namaa qaba nama wajjin walitti siiqaa isa jennaan namni safara kana baay'ee saffee dhuf turanii anaaf immoo xiqqoo ishee hara waan itti ta'uudhaafu ammas walii gallee wanti nuti goone hojjettoota kan hojjetan itti binne jechuudha. Waan dhugalmullee waan nyaatamullee biddeen irraa waxii irraa juusi ምናምን irraa waan hojjetamu kamurraa kaasnee nama itti godhanneetu akkasittiin hojii keenya jalqabnee jirra guyyaa nuti itti yaadnee karoorsinee murteeffannes immoo gahe garuu immoo seexanni yoomiyyuu ciistu mitiire bakkuma kamittuu nama qoru chaalenjii nama gooti karaa najaajiin baduudhaan xiqqoo ishee nuttis ulfaatee maatittis immoo wanti tokko ta'us hinuma gahee guyyaansaa borutti qophaa'a maatiin keenya kooraa cabaa fedhachaa kan karaa jiru akkasitti guyyaa boruu nu qaqqabu borurraa kaasee qidaameef sanbate dabalatee guyyaa sargii keenyaa jechuudha isinis immoo akkaataa amantaa keessanitti waaqa isinaa gargaaru isinaa milkeessu yoo jettan eebbi keessan kadhannaa keessan inuma nu bira gaati እና akkas fakkaata jechuudha kanaaf har'a hojii eegallee son taane turreerra har'a garuu muddaa jalqabnee borus immoo akkasii qidaamina akkasii sanbanni immoo sargii isa dhuma satti waamichi waamamee isa xumuraa isa fashi jedhee sagantaa guddaa qopheeffanneetu jira jechuudha waaqayyo kan nu gargaaru isinis immoo milkaanoon jedha kana jidduutti immoo wanti nu mudate bishaan badeen beekne jechuudha bishaan badeen beekne akkuma magaala isaatti guutummaa magaala kana keessa bade jechuudha bishaan hin bade kunis immoo ta'e jennee nuti wanti qir jennee duubatti deebinuuf hin jiru ittuma cabsineetu deemna roottoon ammasin ani asirratti miicaa turre argitan sun bishaaniif jechuudha hundisaa bishaaniif malee wanti dhugamuu mana keessatti qaata hojjetamee xumuramee hundatti bakka qabatee jira yoo nama jate viidiyoolleen isinii waraaba yaa akkasitti sargii ofiitti dafaa qanaa hidhaniitti gammadanii fayyaa ofii ta'anii carraa kan argatanii hojjetachuunis mirri gammachuu akkamii akka namatti dhaga'amu warri qammastan beektu warri kanaa bira geessan immoo waaqayyo ittiin sinaa qaqqabsiisu baay'ee namatti tola. Egaa kunoo gaariidhaan bishaan waraabsisaa irrachuudha baambaa lagaa akkasitti gaariidhaan bishaan waraabsisaa irraa bishaan magaala keessaa akkuma waliigalaatti badeedhaanii bada jennee wanti nuti karoorfannee karaa kamiyyuu taanaan
karaatti hinaafuu isiniin jannaa ishii kana gabaabsiituman isinii qabadhee dhufee jira. Kan kanarraa hafee viidiyoo biraatiin akka hin deebi'ee dhufuudhaafis immoo yaada keessan bakki isiniin galle gaggabaabseen isinii deebise jechuudhaan gaggabaabsiitiin isinii deebise waan ta'eef kun argaa ijoolleen kun lamaan gaariitti bishaan fe'anii fidaniitu roottootti naquunis immoo jala shunkulul jechaatiin jira. Innaa kana fakkaataa agan deebi'ee dhufuutti fayyaa nagaa ta'aatii yaada keessan koomentii irratti nuuf qopheessaa. Waaqayyo akka nu bulkeessus akkaataa amantaa keessanitti tsalootii godhaa.